Dr. Ali Birra turban murasa dura Oromoon Itoophiyaan nama guddaa tokko dhabne artist Hacaaluu Hundeessaa. Hacaaluun Hundeessaa aartii Oromoo, seenaa Oromoo, siyaasa Oromoo keessatti nama qooda guddaa kennaa ture. Dr. Hacaaluu Hundeessaa akkamittiin beekaa turte ati? Dhugatti ani maalan jedha artist Hacaaluu jechuun illeen qoosaa karaa muuziqaatiin kennameef akka nama Oromoo tokko ta'ee an ofii ummata Oromoo mara bakka isaanii ta'ee yoon dubbadhe gootootaati kan hin jedhuun gootootaati nama irratti innaadhaa biyya kana gaafan dhufee dura wal arginee wal barree akka ilma akka abbaatti dhiyaachaa ture akka ilmaatiin ilaala kallattiin inni deemaa tures kallattii dhuma anis gara kootiin gaafaan dargaggeessarraa jalqabee kallattii saniin deema kallattii sanirratti wal qunnamne jechaadha wal qunnamuu jechaan qaama duwwaan wal qunnamuu otoon taane yaadaanis otoon ala jiru otoo hin dhalanne duratti wannoo isaa waan fedhii isaatii fi kallattii inni deemu sanirraan deemaa ture. Ani ergaan amma sooromee booda yoon argu anuma natti fakkaate. Nama cimaa gurbaa cimaa wannoo qabatees jira miti karaa qabatee gadi lakkifne gamanaa gamas hin jenne dhaabbii tokko qabatee kan deemu. Gootootaatiin jira goota Oromoo goota Itoophiyaa goota Afrikaa inni akka eenyutiin ilaalaan akka even Martin Luther King fi Malcolm X fi jara Mandeelaan illeen fi kanneen hundumaa tarreessanii olittiin ilaala qawwee dura dhaabbatee diinaan mormaa kan ture waan ta'eef jecha akkaan itti ibsu na qubsuu hin danda'u akkaan itti goota keenya Hacaaluu ibsuu jechootaan itti ibsuu danda'uun walitti hin qabanne amma dura inni dargaggeessaa yeroo silaa argitee hojiin isaa wannoo qabatee karaa qabatee ummata ofiitii fi ummata biraatiif illee bu'aa guddaa buusuu danda'utti nurraa fudhatan jechuudhaan danda'e nurraa fudhatan ajjeesanii nurraa fudhatan kuni garuu hojiin isaa hojii du'uu muti inni qaamaanii nu biraa deeme malee yeroo dheeraadhaaf nama nu wajji jiraachuu je'eetan ilaala. Ati artistii hangafa artistii biyya kana keessatti artistoota hangafa keessatti lakkaawaman keessaa tokko wanni ati itti beekamtu aartii sirba weellisuu qofa osoo hin ta'in waa'ee biyyaa weellisaa turte waa'ee jaalalaa weellisaa turte waa'ee dhugaa weellisaa turte hojiileen keetii fi hojiileen Hacaaluu namootiin tokko tokko wal fakkaata jedhan an amma mee ati yeroo dargaggummaa kee umrii sila har Hacaaluutti dhabne kanatti wanni ati godhaa turte wanni Hacaaluudhaan wal fakkeessu maaltu jira? Nuti warra kallattii tokkorra dhaabbannee karaa bilisummaa ummata keenya hoggaan jedhu ummata Oromootii fi kaan hundumaa'u Afrikaa keessaas cubbuun bakka jiru hundumaa'u afaan Oromootiin haasofne malee afaan addunyaa keessarratti hoo hiikamee kenname Chaayinaa keessaas Ameerikaa keessaas hundumtu jira garuu keenya kun xiqqoo cimaadha malee kallattii tokkorra jirra anaa fi inni. Otoo inni hin dhalanne dura na keessa ture jechuudhaan danda'a. Erga dhalate booda hoggaan arku kallattii tokkorra deemna. Kanumaafuu goota Hacaaluu dhugatti Rabbi rahmataa godhuu fi Rabbi haa araaramuu fi ummata ajjeese saniis seeraaf akka nu dhiyaatan kan gaafannu karaa ol aantummaa seeraa jedhanii miidiyaadhaan bac jedhan duwwaa otoo hin taane karaa dhugaatiin namni cubbuu kana hojjete
olaantummaa seeraatiin ani bakkaan jirutti ijaan argeetuma seerri dhugatti sarv ta'ee isaa ta'u arguudhaaf rabbiin gaafadha. Haacaaluun lubbuu nama lubbuu baay'ee qabuuti. Akka nama lubbuu tokko duwwaa qabuu miti. Maaliif bara baraan dhalootaan haga ummanni keenya jirutti, ummanni Oromoo haga jirutti, ummanni Itoophiyaa haga jirutti Haacaaluun hin du'u inuma jira jechaadha. Numa wajji jira. Hojiin isaa hojii nama gammachiisuu, nama mooraalii ummata keenyaatiifis dawaa ta'ee qoricha waan ta'eef jecha yogga haalli nu wajji jiraata. Ani isuma wannoo kaasuu hin dadhabu garuu jechoota narraa xinnaata. Dhugaan siin jedha. Ennaa gaddina haga gaddinuus dhugaadhaas fudhannee garuu jaboo ummata jaboo akka isaa jabaa akka isaa ta'uudha nu barbaachisa. Haacaaluun silaa amma haga koo jiraate wanni deemuuf dhugoomeeti jira sila. Haga ammallee eega du'e boodallee waan hedduudha argaa jiraanna. Karaa argitee inni deeme sana dargaggoonnis manguddoonis hundumtuu hubannee nuus wal hubannee karaa sanirra deemna jechuu kooti. Yaa Dooktar Alii Birraa hedduu galatoomii. Muuxannoo ati artii keessatti muuxannoo bara dheeraa qabda. Akkuma kun waan uummanni hundi beeku waan addunyaan beeku. Wanni biraa wanni sirnaa mul'atu afaan Oromootiin weellista. Ammoo Oromoo qofaa miti. Uummanni biyya kana keessa jiru hundi akka leejendii akka argitee hangafa ofiitti silaala kabajaa guddaa siif qaba. Ka afaan Oromoo dhagahus kan dhageennes hojiilee kee hedduu yeroo dinqisiifatu dhageenna. Hacaaluun waanuma san fakkaatu. Iccitiin kanaa maalinni namootiin hedduun carraa kana hin arganne. Ka weellisanii carraa kana bal'aa jaalala ummata hundaan jaalatamu Itoophiyaa keessa qofaa mitatti weelleen kee jaalala ummanni siif qabu daangaa bira taree bakka adda addaatti argitee kabajaa guddaa ummanni siif qabu argina. Hacaaluunis wanni amma hubanne eega argitee wareegama kana booda ka hubanne maalinni hojiilee isaa ummanni amma dhagahee jaalalaaf kabajaa isaa qabu guyyaarraa guyyaatti Oromoo bira taree bal'achaa ka dhufu argina. Kunis wal isin fakkeessa. Maalin iccitii waan kana? Dhugaaf dhaabbachuu. Dhugaa waan ta'e dhugaan hin liqinfamu nama irra guddaadhaaf. Hacaaluun nama boombiidhaa fi waan xiitiifdhaa fi waan hunduma dura dhaabbatee. Ali Birraanis gaafa dargaggeessa ture akkuma isaa sana Ali Birraanis waan dhugaatu si keessaa finiina jiraamati. Akka dhugaa waan tokko danfee wannoo jedhuu tokkotti. Ennaa ani isa keessattiin of arga. Goota Hacaaluu keessattiin of arga. Gaafaan akka isaa ture sana dargaggeessa ture. Ammoo Hacaaluun wanni guddaan inni argite sagaleen isaa baay'ee namatti tola. Sirbi isaa namatti tola. Shubbisni isaa namatti tola. Haqaafis waan dhaabbateef jecha namni haqa liqimsuu dandayu inuma jaalata gurbaa. Silaa inni umriin isaa caalaa sila amma akkanatti nurraa fuune jarri nurraan ajjeefne dandeettii gurbaan kun qabaachaa ture. Ani akka artistii tokkotti yoggaan laalu is amazing. Waan amanamuu miti fuuldura lakkuma inni guddachaa deemuun hojiin isaatiis amba birattis akka jettee nama birattis attract godha ni harkisa ummata biraattis ummatuma afaan Oromoo dubbatuu miti. Gara koo yoo deebite ani zamana ani dargaggeessa ture yookaan taphachaa ture afaan Oromoo ijoolluma Oromoo keenyaatu aboon raadhiisii wannoo gitaarii kan raadhiisii jedhanii raadiyoo banan ijoollummaan keenya. Amba maal gaafatta? Duuba Finfinnee ergaan dhufe booda fuudheetiin afaan sabaa fi sablammoota biraa
kaaseeta keessatti afaan biraa keessa galchee kan isaaniitis dhaganii keenyaas dhaga'anii akkasitti attract isaan godhaa ture. Afaan Oromootiif ummata ofiitiif haga dandayu sacrifice godhee ummata biraatillee attract godhaa ture. Maaliif dandeettii qaburraa dandeettii olaanaa waan qabuuf jecha akkas jechuu kooti. Duubatti xiqqoo si deebisee guyyaa artiist Hacaaluu ajjeefame san akkamitti dhageette ati? Maaltu si dhagahame? Eessa turte? Manaan ture barii toora sa'aatii 9 halkan keessa ka'eetiin wannoo keessa living roomii keessa saalonii keessa ifaa ibsee anaa ta'u gurbaan wannoon kiyya eenyu shofeerri kiyya dhufe mana gara duubaatiin wannoo qaba qulfii qaba achii banee dhufe aboo maal taate hin rafne jennaan booyaa jira. Innaa maal taate jennaan bara Hacaaluu ajjeesanii I couldn't believe it. Wannuma tokkotu wannoo na godhe. Guyyaa guutuu sa'aatii 9 kanatti hime haga galgala kaanii hirribaan rafuu dadhabe akkam. Dubbachuun dadhabe jechuu kooti amsoo takka akkas ta'eetii hin beeku jireenya kiyya keessatti jechuun silent maal shock diidhaan ta'ee hedduun rifadhe nannahee ammaas abjuu natti fakkaate dhugaa natti hin fakkaanne wanni kun abjuudha tahaa je'eetiin almost bultii 3-4 keessatti akka gaariitti naagaluu jalqabe malee san dura abjuu natti fakkaate. Dhugaadha hedduu nama gaddisiisaa. Guyyaa sanitti aanee egaa uummanni bal'inaan bahee gadda isaa dhageessisaa ture. Kanuma keessa jeequmsa adda addaa uumamee ture. Mee akkamitti ilaalte ati namni egereefis argitee namootiin akka Hacaaluu uummata biratti jaalatamuu mala. Amma duras artistoota hedduu bifa kanaan dhabne akka eebbisa addunyaa fa'aa namooti adda addaa maqaa dhahuu ni danda'ama. Artistoonni kun haa ta'anii namootiin argitee mirga namaatiif falmatan kuni jalqabaniitu wareegamni akkanaa akka isaanirra gahu beekaniitu argitee waan kana keessa seenanii. Akkamitti hubattamee waan guyyaa itti aanu biyya keessatti taasifamee waan seeraatii fi waan ilaalchisu argitee uummata warra seeraatiif dhiifne waliigal argitee haalli uumame uummanni miira keessa seenee san bira dabre argitee rakkinni adda addaa geessaa ture kan akkamitti argitee uummatis sila akkam ta'uu qaba jette akka ati nama artiistii legend beekamaa ta'e tokkootti. Well ilaalchi namaa garaagarummaa qaba akkuma fuula keenyaa kanatti garaagarummaa qabnutti ani rakkoolee jedhanii kan himan rakkoo hin jedhuuni maaliif kuni waanuma humnaan dhufee kiisii keessa galee boorsaa si keessa kiisii keessarraa yoo fudhattu react yoo hin goone ati rakkoo qabda jechaadha. Uummanni waa balleessa jedhaniis balleessaadhaa miti dhugumatti wanni godhan mirga isaanii wanna godhuudha. Garuu gama seeraatiin yoggaa dhuftee ilaaltu nama hundumaa Oromoo hundaa miti kan akkas godhe. Nama xinnaa tokko fraction nama xinnaa tokko. Ammoo akka haqaatitti artistii guddaa akka isaa akka eebbisaa addunyaa fi kanneen fi jira nuun deemu liidaroota keenya yoggaa qabanii wannoo godhan react godhuu dhabuu jechaadha. Kanas mootummaan inuma beeka addunyaa keessa jira hundi bakka hunda as duwwaadhaa miti. Namni yoggaa wanoof Floyd yoggaa du'e maal godhan Ameerikaa nu argite fi Ameerikaa duwwaadhaa miti Awurooppaa Ameerikaa Austraaliyaa hunduma keessaa wanna jira. Garuu uummanni garii akkatti ilaalu nama waa baballeessee jedhanii himan akka waan Oromoon balleessiteetti yoggaa ilaalan. That is wrong. Absolutely. React godhuu dhabuudhaatu inumaatu hamaadha. Waan gatii qabu tokko irraa fuudhan gatii guddaa kan qabu akka diamond harka keetitti kana qabattee otoo teessuu yoo dhufee sirraa fuudhe caluma jettee dhaabbattee nan laaltu ka.
jara dhaabbatee laaluu dide santu react godhe. Uummanni Oromoo nama miliyoona 50 keessaa yoo namni kumni tokko waa wanna jedhe kumni tokko miliyoona 50 keessaa maali? But wannaas olaantummaa seeraa eegnaa yoggaa jedhan nama keenya meeqaa meeqa kan wannoo ta'e bakka hundattuu. Kanaafuu namni Oromoo balleessa jechaa hin dandeessu. Maaliif uummata biyya isaa keessatti yoggaa akka maleetti treat godhan yoo reacting goone uummanni kun gaadudu'aa jechaadha uummanni. Kanaafuu kuni wanni mul'isa fuulduraaf ammaas wanni akkanaa yoo ta'e wanni akkanaa waan qabnu waan nuti ittiin boonnu kana aadaa keenya yoggaa nu jalaa fuudhan nurra ajjeesanii maarree godhan. Mootummaanis seerrinis olaantummaa yoo barbaachise dura nama agartee wanna badii akkanaa hojjete lubbuu namaa baase qabanii fidanii seeratti dhiyeessanii ummataas beeksisanii akkasitti ummanni waan fedhetti murteessa. Manni murtii ummata mana murtii jedhanii waan assign godhanii achirra wannoo godhan duwwaa otoo hin taane ummanni mataan isaa mana murtiiti. Qabatee awwaalcha Hacaaluu fi Samboo argitee sagantaan adda addaa qophaa'ee karaa mootummaatiin atis ka quba qabdu waan godhamee jira. Maal ture amma waan nama quubsuu waan argitee isaaf malu bakka siidaa fi waan fafakkaatu argitee waan qophaa'ee jira. Kanarraa wanni quba qabduu fi hagam simirqaansi ati akka amma jettee Hacaaluun ilma keeti. Ilma keenyas dhugaadha. Hagam simirqaansi ati wanni san booda argitee. Kuni dubbiin akka pirezidantiin naannoo Oromiyaa obbo Shimallis je'etti TV irraa waan dhagahu ummata tokkootu reeffii gootaa Hacaaluu Finfinneetti akka awwaalamuu waan jedhameeti akkasitti reeffii Finfinneetti as fidan jecha warra isaatu gaafatamee maatii isaa haadhaaf abbaa ofii jiraamuti ammaas hiriyoota wajji guddataniif kun nu yoo biyyatti dhalatetti nu awwaalame filannaa jedhan particularly keessaafu harmeen isaa maaliif ganama ka'eetilleen wannoo isaa qabrii isaa dhaqee ilaalee ittiin obsaa waan jetteef jecha achitti akka awwaalamuu jedhee pirezidaantichi yoggaa dubbatu pirezidaanti Shimallis nan argee nan dhagee kunigaa isaan kabajamuu qaban haadhaa fi abbaa ammaas biitti itti dhalate achi Finfinnee fi Amboon tokkuma maal biyya tokko naannoo tokko Oromiyaa keessa kanaafu achitti hedduu waan haasa'uu waan barbaachifne gabaabsuudhaaf biyya inni itti dhalate biyya haadhaa fi abbaan isaa murteessanii asitti haanuu awwaalamu jedhan kun waan sirriidha. Ammoo wanni guddaan kan na gammachiise siidaan isaa bakka bareedaadhatti akka dhaabuu danda'an nuuf ballama nuu seenan akka ummata Oromootitti bakkattoos in argine bakkattoon gaariidha. Iddoo sanirra dhaabna yoo jedhan asiis jira, Amboos jira, Dirree Dhawaas jira, Naqamtees jira, everywhere Adaamaas jira, bakka hunda jira jechaadha inni. Biyya Oromiyaa keessa magaalaalee Oromiyaa keessa siidaan hin dhaabamaaf akka dhaabamuus in tattaafanna in gaafanna. Kuni wannoo keenya. Waa'ee reeffa isaa gabaabsee akkuma siin jedhe kana televezyiinii irraa waan argee Finfinnee fidanii Finfinnee irraa warri isaanii dalatetti yeggaa jedhan san hayyamanii achi geessuun sirriidhaan seera.
Me hujilee Hacaaluu keessa mee sirba Hacaaluu keessa kamtu sitti tola? Sirboota isaa maraatu natti tola. Kan irra sitti tolu mee tokko na. Amma Matsaafa Quddisii beektaa miti? Qur'aana beektaa miti? Okay. Jarri kun samiirraa rabbi biraa bu'ee jechoonni isaa jedhan kamtu kam caala? Hundumtuu isaa wannoodha. Hacaaluu ani humaa sirboota isaa kan jaalalaatis haa ta'u, kan qabsootis haa ta'u, kan environmentii haa ta'u, waa hundumattu baay'ee natti tola. Dhugaan siin jedha. Yeroo hundumaa yoo amma sirba 10 kan isaa yoo naa taphachiifte kan duraa sanan jaaladha. Kan lammataa yoo gaadha saniin jaaladha. Kan sadaffaa saniin jaaladha. Akkasumatti deemaa sadarkaa tokkoffaarra jiraa anaaf. Maaliif? Dhaamsi isaa dhaamsa na quubsa baay'ee. Nama keenyaas baay'ee kan hubate hundaa'u hin quubsa jechaadha. Guyyaa gargaarsa buqqaatota Oromoo naannoo Somaalee Itoophiyaa irraa buqqaaniif gargaarsa sagantaa galma barkumeetti qophaa'e san irratti artiist Hacaaluu Hundeessaa dhaamsa jajjaba dabarsee ture kun waan addunyaan hundi quba qabu. Hacaaluudhaan wal argitee turte san booda ofii waamtee dubbistee namni jedhu waan jedhamu jira. Maal yaadattame haalli waltajjii sanii akkam ture? San booda hoo dhaamsaa akkamitti wal argitee ture artiist Hacaaluu Hundeessaa waliin? Dhugaadha. Gaafas waltajjii san irratti waliin hojjennee gargaarsa baqattoota uummata keenyaa kan gara kililii Somaaliirraa Abdii Ileen cubbuu guddaa irratti hojjete san gargaarsa isaaniitiif artistoonni kottaa gumaachaa nuun jedhanii akkasitti achitti waan gumaachinu wannuma beenu kanaan artiidhaan anaa fi goota keenya artiist Hacaaluun yaa wal teenyeeti waliin tattaphachaa turre waa'ee muuziqaa fi jookii fi kana. Garuu yoggaa inni wannoo irra bahe, isteejii irra bahe gana uummanni agartee diinni biyya kanaa kan ture eenyu jirti PLF fi maaree kan jedhan kun gana wannoo hin jenne Abiyyi fi Lammaan gana amma wanna jajjijaan achirratti inni dubbii agartee jechuun kee haquma kan himu haqa dhaamsa jabaa ta'e namuma argitee wannoo irra qabanii xiitiitti qabanii haya mee sirbi jedhaniin haquma san fuudheeti irra dhoobe akkuma torbaan tokko moo akkana torbaan lama booda isa barbaadeetii manan natti dhufe boodaan jedheen amma abbaa keetii akaakoo keetti illee ta'uu nan danda'a. Ammaas wanni hojjechaa jirru waanuma tokko ani baay'een gammadee haqa sirriidha garuu xiqqoo ati ijoolleedha. Taaktikaanis agartee taaktik fuul ta'uudha qabdaa. Kana ani kaniin akkanatti rabbi umrii na dheeresse kanin jira silaa kitfoo kiyyan argamuun jeen amma akka ilmaa akka obboleessaa akka kooliigaa kana hagaan dandayu. Gorsa nin kanneef anuma dhagayaan seeyaa kuni anuma dhagayeetii na fakkaata garuu akkuma gaaga'amaa taheeti agartee wannoon kun kan irra dhaqqabe malee gurbaan jireenya isaatis jiraachuudhaaf nama ijoollee sadii qabaatee jireenya isaatiif abdiidhaan namatti deemaa ture. Namuma agartee okay jedhee qomma banatee okay narkutaa moomaarra jedhee miti garuu haalli na sodaachise akkas ture ganaa jarriin qulqullooyne egaa jarri TPLF moomaarra jedhaniin kan biyya kana oofaa turan jarri keenya lamaan achitti taa'an isaanitti himate ani xiqqoo wannoo na godheeti jarjare dargaggeessaa akkumaan gaafa an dargaggeessaa ture san je'eetiin
isa gorsa kennaafiin ture jechuu kooti.